tokkoffaannan iyyaa poolisii sitti yaamee si qabsiisa ሁለተኛ ደግሞ አኒስ ነንዷ አቴስ እንዱታን ጀረን ከዛ ani deemnan micayoon tokko akka beerutii galte akka mana qabdu akka ishiitti gale achi booda akka rakkati hunda isa tokko natti achumaan guyyaan ture jechuudha ጓደኛን tiya dhuftee booleedhaan fuutee san booda gisee naa bilbilu galgala gisee viidiyoo naa bilbilu kophaa taa'ee naa bilbila waan ta'eef gaafa na gifti uffanni isaa gaafa magaalaa dhufee fudhatu uffanni isaa inni jaan nama fakkaatu nasin dhufee si fuudhuunaan ishii jedheen ጓደኛን tiya naggeessitee amma magaalaa isa biraa naggeessee adaraa jetteeni na biraa deebite jechuudha inni mana akka taa'ee sabooda mana kireeffannee ምናምን abbaanii jechuudha isa booddee ምናምን bibbinne kaza በቃ አይበሉ እኮ ስልኪ ከኔ አባ ዳኢመ ለማይናን ጀደ አንቺ ነብት kaza wari mani ክራሱን ወይዱ ተከነ ጃለተን ሳይለም በከና ከን ዳኢማ ፊኒቲ ቀቡ ጓደኞን ሳትለህም በከን jechuudha Ebelu niko akkasi isatu naa kenneem abbaan manaa ebeluu naan jedhe indi akkasi moo hin jedhin indi achumaan dawwale fi gaafannaan no soba dogoggoreeti naan jedhe okay dogoggoreeti hin jedhen okay achumaan torbee tokko booda abaa ani finfinnee mana namaan hojjedhan ture beektee እና mana namaan hojjedhan ture kaza hojii group fiyaansi jedhamu tokkoon hojjedhan ture karaa online achi balasanen kara jalqaba adii nataasise adii deebisee fi kara Facebook kaza waa'ee hojii sana ittanime indidee na arrabsee jechuudha jalqaba gaafa na arrabsu gisee hojii sana hojjettu immoo yoo namni si arrabsee nama san caaltee argamuu qabda beeki hojii sana akka jajjaama maaliin hojjedhe achumaan gaafa inni na arrabsu jecha gaarii jedheeni ምናምን akkasitti bakka inni na arrabse ani garuu na arrabsine maaliif na arrabsita jedheetiniin karaa messengeraa san bilookii godhee karaa immoo bilookii godhe dhufee maaliif na arrabsita jedheeni achumaan ani isa caaleen argamee jechuudha jecha gaariin itti deebisee achumaan wajjin haasa'uu qabne yeroo sun yeroo koronaa ture ani deemana namaan hojjedhan ture san dura ani waan akka illee beeku beeki san dura waan akka beeku mana namaati baanaan qaxxiqaa sisteerii kiyyaa biraan deema iraftiidha fi achi oduma akkana jennu naannuma koronaa san keessa wal arginu malee naan jedhe ji'a sadii moo ji'a afur booda wal arginu malee naan jedhe na rakkise achi dhufee wal argine ምናምን koronaa keessa jechuudha wal argine kaza inni baadiyyaa jiraata ani finfinneen jiraata sisteerii tiyyaa sobeettinin mana namaatti deebi'a jedheen wal argine bicha dhugaa dubbachuudhaaf anillee jaaladheetiin jira garuu haasa'uu yoo wallaalee akkasiin dabbarre okay dhiifama jechaatiin haasa'u Samboodii inni yuunivarsiitii tamaarii ture yeroo sana keessa barumsi waan cufamee jiruuf maatii bira jiraata naa dawwalaa wajjinaa sufnaa anillee sisteriin koonaa loltii bakka firiidamii naa kennitu waan ta'eef bakka isa faana naasa'a miidhagina wajjin hojjennu takkallee baay'ee na rakkisti ture እና በቃ በላሽ ለሪስ ከንከኤ በቃ ወጅኒ ናሱፍና በቃ በጣም እንትና ቦርሳ በቃ እንጃ ዳለና ቀርሲሰሽ ጉያ ካንፋ ኒቲንት ያብራ ሆጀት ፍልፍሊና ሆጀት ወንጀት ሀቺ ፍልፍሊ ካና አንማሽ ጉርቲ ሙራቴና ደወለ አቺ ኒቲን መኝታ ቤት ተሰነ ኢዲ አሜሪካ ላደተነ ነው አቺ ሀቺ ሽንኩርቲ ዲስቲን ድብን እንጀሬ ጉበቴ ጥራመነ በለስ ጥራን መበለ እዚህ ጋር ወን እርጉትን ቱሬ ይችላል ጋር ኮጀ ሃሊናን ታኒ ሎሊስ ካያቹ ማለት ኢትዮጵያ ትደቤ አቺ ኦፍማ ዱፌ ነፉደ እሺ ጓደኛት የብረት እንዳለ ጀርቃባ ማቲፋና ወለች እንድበጡ ማትን ነቲ አረኒ ጅራነቹ አቺ ጓደኛት ጀርስቴና ፉቴች ዳወለ ነጋፈት በቃ ነቲ አረ ምናምን ሄምቦ አውዶ አርጊቴ ብልብለከሳ ጀሪቦ ቪዲዮ ናደረ አንቺ እንዳንስዋ እምቦ ምናምን ፌስቡክ ማለና ስክስክ ደቦአ እንጅርቶ ደሲቦ ነብረን ጅርቶ ነው ዱካ ቡልስ ይደቦ ዳቦኛቸው ፈለቲ ባ ኖ ኤርገም ሲደቢ ናንገሎና ይቦዋሺ አዳመና ፈባመና ታታኒ ማሊፊ አዳመና ፈባመና ታታኒ ቱሚቴ ከምቲን ዳቦኛን ከምቲን ዱ አፋንቆላ ደምስ ደም No, inni tini dhaka inni mana amallee mana qabu ofiisaa jiraachisuu hin dandeenyaan naan jedhaan beektee na sobaashi. Abbaa manaa fi haadha manaa akka taatan bichaa waraqata irratti barraa'ee jira. Wal fuudhuun keessatti.
yaa isa yoona ni beeruti deebi'ee maatii bira deemnee maatii wal barsiisuu jechuudha. Sisteriin koo already beekti garuu ishiin maaliif akkas goote jettee waan natti aarteef ana faana naasoftu anillee nan sodaadha Ati immoo waan siisterii kee jette dhaga'uu diddeenii isaa wajjin fufte jireenya. Yaa akkasii. Halkan guutuu si dawwalee siqsiqee dheebo'a. Ibboo bakka halkan guutuu naa Fayyite dawwalee dhugaa rabbeenaan dhiirinaa boo'een beeku badaraa kina jaarsa koo gara fuulduraa kottuu naa boo'inatti. Anumatti boo'e siqsiqee fi lafiti koo taa'iti natti tola dhugaa rabbii yerootti naa boossu. Inuma sii boo'aa kottuu wajjin walitti gallasin jedhe. Yaa hibboo bakka qoy garuu ati akka hin du'u barbaaddanaan jedha silkiin qabu naan jedha silkiin. Anumaa na nyaatu dhugaa rabbii si dhabee nama du'a kanaaf bara. Silkiin haa bitinaan jedha ani haala ulfaata keessa hin jira akkamitti silkii si bitan jedhaani birri kiyya garuu an akkaawuntii kiyya irratti hin galfata ture jettee yemmuu kiyya doolaara 150 ture. Harka jira birriin kee. Birriin kee harka jira. Na harka hin jiru akkaawuntii kiyya irratti naa ergiti niitiin tiyya biiroo geessiteet warri biiroo naa ergan jechuudha. Beeka akkaawuntii keessa Itoophiyaa keessa jira birriin kee moo satti ergaa baate birrii waggaa tokko. No birrii waggaa tokko akkaawuntii kiyya Itoophiyaa keessa jira achi gwaadanyaan tiyya dhuftee na fuudhee booleedha jechuudha. Gobeez. Achi gwaadanyaan tiyya dhuftee booleedha na fuutee maatiitti illee nimne maaliif waa takka odoon fudhatiin harka kiyya duwwaan gale beektee beeruuti uffata illee hin qabu naxala caammadhaan deebi'ee galessoo akkasitti ani xiqqaadhee minim nagar saayinooreen dhiifama shafaan maalifaatti na jalaa makama harka kiyya duwwaa galee akka maatiin na argan hin barbaanne akka sisteriin illee na argitu hin barbaanne maaliif jara akkana biyyaa ba'u hin barbaadan akka finfinneedhuma keessa hojjedhee abbaa mana barbaadadhee heerumuu fedhu malee akka biyyaa ba'u hin fedhan maaliif ijoolleen keenya hundi isaaniitu sina siraata isaaniitiin heerumanii daa'ima qabanii soo isa isaan barbaadan jechuudha jarri achi gwaaddanyaa kiyya biratti galee naa dawwalee eessa jirtaa naan jedhee finfinneen jira akkas kwaalii naan mijanne nan dhufeen jedhe. Thank you. Eenyuun ganamaan giiftii natti hiru. Thank you. Obboleessa koo galatoomii. Kaza dhufu malee jedhee na rakkise dhufu malee mucaa gidira. Waragarra sin jedhe. Waragarra sin jedhe. Dhufee si fuudhu malee naan jedha. Dhufee si fuudhu malee. Na rakkise. Miskiina wallaahi jaalala kee baay'ee maraachaa ni jira bara. Kanaafidha. Ay kaasifima dhufee si fuudhu malee naan jedhe. Oi garuu duraan kanan ani beeku jechuudha ergan beeruuf deeme kanan ani beeku akka kophaasaa taa'u mana kireeffatee akka kophaasaa taa'u ICT midnoo kompiitara barsiisa ishee kompiitara illee akka barsiisuu xabbaqaallee akka dalagu hojii lama akka dalaguun beeka jechuudha kanatti. Xabbaqaadha hojiinsa kompiitara miti xabbaqaa. No xabbaqaa sin hojjetaa barsiisadhas kompiitara barsiisa. Safuudha kompiitara namni barsiisu xabbaqaan hojjeta. Inni amantaati kana siif nama finfinne. Xabbaqaa hojjeta xabbaqaa. Lubbu xabbaqaa hojjeta. Ani beeku ishee. Inni finfinnee jiraatu. Bakka biraa jiraata. Bakka isaa maqaa dhabuun fedhu. Finfinnee keessatti namni dhalatee guddatee dhuguma xabbaqaa fi kompiitara wal bira qabee hojjeta. Yaaddaa takka. Wayi xabbaqaa hojjeta dhiyaate. Wayi dammoo kompiitara hojjeta dhiyaate. Tokkuma isaa keessa marata. Waan inni si taasisee dhabu. No annan beeka malee bakka inni jiru deemeetti miti reedula kana waraqaa lidatti baafadhe yoo biyya alaa deemte malee afaan hin jiraattu waan naan jedheef ani waan isa filadheef. Waaw biyya alaa yoo deemte malee waan duukaan jiraattu sin jedheeti. Yaa hagadhanii hojii argadhutti dirqama biyya alaa deemuu qabda naan jedhe soo saniifuu. Gobeez. Mana biraazarii isaa deemnee achi ture jechuudha amma waraqaa lidatti namni naa baasanitti jechuudha inni immoo yeroo sanatti mattuu jira jechuudha yuunivarsiitii tamaaraa jira jechuudha san booda baadiyyaa jechuudha kana hundayyuu ana qofatu godha malee namni tokko namni beeku hin jiru beeki. Achiin gaafa deemu immoo biraazarii isaa biratti biraazariin isaa nama gaarii ture amma maal ta'e akka jijjiiran hin beeku malee achi biraazariin isaa waliin gashee namna yeroon an deebi'ee akka maatiitti himu ture yeroon gabaabseesitti himu jechuudha. Achiin gwaaddanyaatti isa ittiin beekaa. Hawwii koo dhiifama akka seenillee arginu. Rakkoon qabu baga nagaan dhufte gastee argattee inni natti gashe taraa eeggachuun qabdu dhe. Galatoomii asuman taa'een daawwadha. Rakkoon qabu daawwadha. Eeyyamamaadha manni kan keeti. Soddaan nagaa gaafadhaa guddoochee fiqiroochee. Soddaan nagaa gaafadhaa beebiin dhufeeraati. Kaza achi jechuudha gwaadanyaan tiyya tulluu diimtuu jiraatti jechuudha gwaadanyaan tiyya dhuftee booleedhaan fuutee ani isa bira deemuuf hin turre jechuudha gwaadanyaan tiyya dhuftee booleedhaan fuutee san booda ani maatiitti illee himne maaliif harka duwwaan gale waan ta'eef akkamitti maatiitti hima waggaa tokko qofa hojjedhee harka duwwaan gale maaliif yoon maatiitti hime immoo waan inni ittiin deebi'ee biyya biraa deemu qabu beeki. Achumaan gwaadanyaan tiyyayyuu bakka daawwalee na rakkisaa gas malee eenyudha nan akkas mana silkii qabdi ishiin immoo jechuudha silkii nagaddi.
eenyudhaan akkasitti daawwalee si rakkisuun jennaan akkas akkasiin jedheen indii maaliif deemtee isa biraan turtuyyuu indoo amma as na bira teessee asitti si dabbaru ani guyyaa suuqiin oola waan ta'eef kophaa kee manatti dabbaramurra maaliif isa biraan deemtu dhugaa erga gaaddinyaa kee ka'ee oggaa tokkicha kana mulu birrii erga siin gaafanne erga homaan ergineefi maaliif deemtee isa biraan turtu dhugaa nama gaariidhaan jette ishee jedheeni naa daawwalee na rakkisa waan ta'eef dhufee Finfinneedhaan na fudhatee an akka inni mana kireeffatee taa'utti hin beeka maaliif gizee naa bilbilu galgala gizee viidiyoo naa bilbilu kophaa isaa taa'ee naa bilbila waan ta'eef gaafa na giifti uffanni isaa gaafa magaalaa dhufee fudhatu uffanni isaa inni jaa nama fakkaatu nama daaraa jechuun daaraa uffanni isaa irratti qamaacee nama baratee yuunivarsiitii seenee galee miti nama barsiisaa miti nama inni jaa nama yeroo gannaa facaasee dhoqqeedhaan bukaa'e uffanni isaa isa fakkaata ishii maal taatee akkas taateen jedhee waan biraan jenneen bakka hojiin ture achumaan asiin dhufee si fuudhunaan ishiin jedheen gaaddanyaan tiyyaa na geggeessitee amma magaalaa isa biraa na geessee adaraa jetteeni na biraa deemte jechuudha. Inni mana akka mana kireeffatee taa'u kophaa isaan beeka inni garuu maal godhaa mana jedhanillee. Lubbu uffata sana irratti tu agartu gaaddanyaan kee adaraa jetteetti silaatti deebite. Iswaan dabbirootaan ishii dabbaree jira garuu hin dabbarre malee kufaatiin kee waan itti toluu fidha malee hin dabbarreeni dhuguma gaaddanyaa dhugaa taanaan nama siif yaaddu taanaan nama gadheetti darbattee sin laattu akkati mana isheetii baatu waan barbaaddeefidha akkati mana isheetii baatu waan barbaaddeef mana isheetti si jibbiteeti malee namni nagaan immoo namatu uffata isaa laaluu malkii isaa laaluu dhaqi duukaa siin jennaan ikkoo nama sammuu hin qabne dabar. Ani beeku dhugaana baay'ee tokko na dabbaree bakka ishiin erga maganaanyadhaan nageesse eessa akkamitti biraa deemu akka siisterii bira hin deemneef immoo dura dideetiin jira siisterii koo bakka ati kan mana caqacaqin ofii kee jireenya kee jiraaf taanis jireenya koo jiraadhanii dideetiin jira. So siisterii kiyyaan nageenya waan ta'eef amma achi dhaquu danda'u achumaan isheedheetiin duukaa deemee gaafa duukaa deemu eessa nageesse seeti. Gaxarii bakka ilmoon namaa hin jirre. Bakka ilmoon namaa hin jirre bakka namni hin jiraanne jechuudha. Achi nageessa. Isa iyyuu mana isaa odoon taane mana gaaddanyaa isaa. Maal mana kee miti jennaan lakkii mana kiyyaa miti. Waliin jiraanna. Gaaddanyaa kiyya faanaan jedhe. Okay isheedheetiin isa kaza gaafa guyyaa lama manni koo kiyya naan jedhe gaaddanyaa isaa. Inni sirumayyuu in sodaate natti immoo achiin oduma jennu torbee tokko taa'ee Saboda mana kireeffannee ምናምን አባኔ jechuudha isa booddee mi'a ምናምን bibbinne kaza bakka maatitti mu qabna ምናምን jedheen ishi maatitti jaarseeru qabda akkasin jedheen ishi naan jedhe waan ani jedhe garuu ishi naa jedha ishi yohoni ነገር waan tokko anjennaan ishi naa jedha saniif baay'ee jaaladha inna akka bakka na taraddaa san booddee gaafa turbii tokko maalin dhagaaseeti dallala Dubai ittiin isatti odoon himin an deebi'ee deemuu fedhin ture waan ta'eef karooran qaba maaliif qarshiin hojjenne qarshii waggaa tokko qofan qaba waan ta'eef dirqama osoo isatti himin piroosesii eegaluun qaban ture dallala tokko faanaan haasa'ee gaaddanyaan tiyyaa biyya alaa deemuu barbaaddi dallaalati beektu jira hin jedheen beekaan an jedhee silkii mucaa tokko naa kenna innumti jechuudha gaaddanyaa tiyyaa miti garuu an ofii kiyyaa deemuu fedhin waan ta'eef isatti garuu hin himne san booddee Aybelu tokko silkii kennaa kennee abbaa daa'ima lama naan jedhe anchi namichi. Kaza warri mana kiraa sun immoo hedduu tokko na jaalatan isaan illee hin beekan akka inni daa'imaa fi niitii qabu gaaddanyoonni isaati illee hin beekan jechuudha. Ebeluun ikkoo akkasii isatu naa kenneem abbaan manaa ebeluu naan jedhe inti akkasii moo hin jedhin inti achumaan hin dawwaleef. Dawwaleef gaafannaan no soba dogoggoriiti naan jedhe. Okay, dogoggoriitiin jedheen okay achumaan torbee tokko booda mana dhufeeshi aga mana dhufutti amma galgali ga'utti obseetiin hin taa'e gibbisan keessa immoo diggisii waayitiitu jira ture guyyaa sana amma inni dhufutti nan obsee gaafa inni dhufu diggisii jira ture sa'aatiin sun immoo sa'aatiin lolaa ture beektee shanii minaamin bakka karaara nama jaafaa argita nama du'ee jechuudha. Inna isaa baay'ee ulfaata ture jechuudha nama du'e argeen beeku soo baay'ee sodaadha ture achiin dhufeeshi amma lafti dukkanaatti waa tokko hin jenneen anatu isa caalaa humna qaba siin jedheetiin jira maaliif ani nama kanin jaaladhu namummaa isaatiin malee humna qabaachuu qallachuu isaatiin miti namummaa isaatiin jaaladha nama beeki baay'ee nama jaaladhudha jalqaba kootiin isa malee namatti fakkaata. Lubbu baay'ee maqalladha mucaan sun. Baay'ee maqalladha. Inna maal sa jaallatti reerraati? Maal sarraa jaallatti?
No, ani sai qalina saudun tani bakka ani beeku si I don't know lamin da zama fa kakkasta in beeku dhugaarbe amma garu oduudhaan xabbisi godhe ka oduudhaan xabbisi godhe faana mariffaa kana taasee jaalala siilaate xabbisi godhe si hodhe sammuu wangeeti guutuu miiceera mana namichi silaa atu ana ta'eeti gaafan uffata isaa laalee kun abbaa manaaf naan ta'u yaa uummata Itoophiyaa na duukaa deemaadhe kanaayyuu magganaanyaa immoo sabni sabaaf sablammii Oromoo baay'inaan achi jiraatu magganaanyaa keessatti tu'uu itti iyyitee ta'e Oromoo meeqa dhufeerraa si baasa dhugaa rabbi. Waan sarasi kan nama kana qal'ataa kun rakkataa wayyaa isaallee miiccanne wayyaa xuriidhaan si bira dhufe gaafa dhufe tuffateeti barkanii wayyaa xuriidhaan si bukkee dhufe jaallatee si tuffatee. Godinyan kiyya waliin turrellee yeroo tokko waliin hojjetaa turre as jirti dhiisinaan jechaa turte dura koo nama gaarii ture dura hojii kee argatte. Hawwi qoy kaasiifima dura koo. Si gaafa ni dhufe sanatti deebii. Gaafa ni dhufeetti deebii gaafa abbaa ijoollee lamaa ta'anii silkiidhaan sitti manii jedhaninnaan achii booddee galgala eeggatteeni isa booddee galgala eeggatteeni galgala eegdee manatti qabde. Qoy kaa galgala dura maaliif inni uffata isaa laaluu dhiisee beektaa isheen ofii biyyaa baatee deebinaan ana akkasitti na dhiisti ani gaafa sisteriin ishii manaa ariitu waan ishee wajjiniin ture naan jedhadhee isa yaadetti ni malee dhugaa isa dhiisuun turan ture. Ati jaalallee ija kee gaarradee jiraan jennaan. Jaalladheera yoo jaallatan furrii wajjin jenna jaallatan xurii wajjin jedhan mammaaksa warra keenya dhageesse duukaa sokkite malee wanti kun akka sirriin taane koo waaqayyo ifatti sitti agarsiisee ture isa booddee galgala gaafa inni galu akkam goote reebde galgala gaafa inni galu maaliin godhe seetee wanni barriidhaan dhufan tokko dhugaa rabbiisu jechuudha isatti hin baarri cufate Itoophiyaa nagaan nagashin jechuudha qoy siima Itoophiyaa nagaan nagashin jechuudha. Galgala eegee namni alaan caffaraa mucaan gibbii isaanii immoo baay'ee sodaatamaadha jechuudha. Ana immoo baay'ee na jaalata baay'ee tokko jechuudha. Torbii lama keessatti mucaan sun hedduu nama raffata jechuudha. Warri gibbii na jaalata. Amman jedheen waan goote takkaan yoo natti mudhiisteen jedheen amma sitti ciistee garsiiste? Ciistee gara kuufeeti dullaa gaditti fudhatte? Dullaan illee hin jira namni illee ala jira. Amma yoo natti mudhiisteen jedheen amma daqiiqaa ammaa kana keessa waan Ogaa kana keessa waan goote yoo natti mudhiisteen jedheen tokkoffaanan iyyaa poolisii sitti yaamee si qabsiisa hulattanyaa dammoo anis nan du'a atis hin duutan jedheen. Kazaa ani deemnan mucayyoon tokko akka beerutii galte akka mana qabdu akka ishiitti gale achi booda akka rakkate hunda isaa tokko natti. Achumaan guyyaa gafsanaati dhiisetiin deemee mi'a binnellee odoo inni fudhatiin nama gibbii saniitiif kenneetiin Finfinnee deemee achi mana kiyya kireeffadhee amma piroosesiin kiyya dhumu Dubaay. Warri ebdanii isaa wajjin lubbu warri ebdanii isaa wajjin. Yaa lubbuu isaa amma keessaa bahutti achuma halkan bahee bada. Yaa qaxaqaxxe. Gobas. Eeyyuu dhugaa. Gobas wonderful. Bagaree ebdee harkatti hin duune malee. Eeshi. Yaa akkas ture yaa jireenya kiyya keessatti misteekiin ani hojjedhee isaa manuu ture jechuusi galee innaa maatiin ofii waan dheessu. Gaafa direebdu si jala taa'ee bu'aaga. Moosa gaafas jaallatu bichaa sirkiidhaan bu'aa namichi kun. Gaafa direebdu si jala taa'ee nadhiisi deeboo jee. Inni yeeshii iyyannaa warra olaa dhufanii. Achi booda. Wanti gaafa iyyatu. Achi booda gwaaddanyaa isaa bira deemee bulee anillee achumaan isa dhiisee jechuusi galee gaafa inni daa'ima qabaatu niti isaallee bilbila harkaa fudhanii daawwallee gaafannee halkanuma san jechuu. Isuu barti daawwatanii gaafatanii. Yaa warri sun hedduu tokko na jaalatu warri mana kiraa sun jechuudha baay'ee tokko na azzananii waan jiru hundumayyuu itti hime ana namni sitti hime kun baay'ee xiqqaadha beekte waan hundayyuu itti hime jechuudha jalatti waan goona hundumayyuu achi nitiin isaa daawwalamtee gaafatamtee ani ishiin barbaadu dogoggoree namni akkamitti daa'ima dhalaa. Isheedhaan akkasin jenni silkiidhaan isheedhaan akkasin jenni. Yaa jedheen sin barbaadu ani dogoggoreetti nimi jedheen odoo beektuu nafaana itti fuftee. Sitti meetiin jiraadheen situ na barbaadee dhufe jetteen ishiin immoo soo bakka erga ilmoo argatee maallaa godhadheetiin hin dhiisee deemee sin jedha amma waggaa tokko ergan Dubaay dhufee waggaa tokko hojja sadii በጣም itti fataa jedheetiin jiraadha godhanyaallee hin barbaadu dhiirallee jaan arguun fedhu biyyi kiyyallee harkatti walitti qabataa hin jira sin jedha ishee jechuudha. Amma gaaffiin si gaafa dhumaatii kee dhiifama gaafattee walitti deebitaniittu haadha kee babbaa kee. No, maatii biraan deemne naatti aaranii jiru ishee akka gwaaddanyaa silkiidhaan daawwaltee dhiifama naa godha jettee daawwaltee gaafattee taara abbaa kee. Silkiidhaan daawwalteetiin jira. Waan biraa garuu omaan jennee silkiidhaan garuu wanna dubbisan ishee. Silkiidhaan wajjin haasoftan obboleettiin kee garuu isheen si gorsitee
Inni isheen dhiisi nama kanarraa fagaadhu siin jettee.